Barnoonni keenya guyyaa har'aa barnoota salphaa ta'e garuu barnoota baay'ee barbaachisaa ta'edha. Kunis wantoota iskiriinii kompiitaraa keenya irra jiranii fi warreen baars jedhamanii beekaman faandamentaal oof kompiitarii keessatti akka gaariitti warreen barsiifamanii fi warreen beekamuu qaban kanneen jedhaman taask baar, istaatas baar, tuul baarsii fi taayitil baariin isaan kamii kan jedhu haala gaariin barannaa jechuudha. Jalqaba taask baar irraa kaanu. Bakkee karzariin koo jirtu argaa jirtu yaada. Taask baarii kan jennuun jala iskiriinii yookaan immoo moonitarii kompiitara keenyaa asii ka'ee amma dhufee bakkee kana ga'utti inni kun maal jedhama? Taask baar jedhama. Kan argaa jirtan jechuudha. Taask baariin kun taask baarii irra geessinee raayit kilik gaafa goonu opereeshinoota amma kanaatti nu dhufa jechuudha. Inni kun taask baarii akka jedhamu erga barreen booda bataniiwwan asirra jiran isaan kunneen immoo warra maal ta'anidha? Warra piin ta'anii jiraniin taask baarii irratti piin. Fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan telegiraamii kiyya taask baarii kiyya irratti piin godhadheen jira. Taask baarii kanarraa yoon balleessuu barbaade raayit kilik anpiin firoom taask baar badee jira jechuudha asirraa. Haala salphaadhaan otoo naqee siisteemii keessan barbaadiin appilikeeshinii kana baafachuu waan barbaadeef asirratti maal godheen jira jechuudha? Piin godheen jira jechuudha. Opereeshinoota taask baarii keenya irratti taasisuu dandeenyu keessaa inni tokko piin irratti godhanna appilikeeshinii. Fakkeenyaaf as dhufee ka'ee asittiin seerchi godha. Appilikeeshinii maal jedhamu asirratti haa buusu. Fakkeenyaaf firii kaam or firii kaam kan jedhu kana raayit kilik irratti godhee piin tuu taask baar yoon godhe dhufee asirratti piin naa ta'ee jira jechuudha. Faayidaa taask baarii keessaa inni tokko appilikeeshinoota keenya finnee asirratti piin godhachuudha jechuudha. Inni kan biraa opereeshinii duratti dalageessuu dandeenyu raayit kilik goonee taask baarii keenya look ta'ee kan jiru unlock gochuudhaan fuunee iddoo barbaanne dabarsuu dandeenya. Yoo barbaanne karaa mirgaa, yoo barbaanne karaa bitaa, yoo barbaanne gubbaa, yoo barbaanne jala. Amma garuu ijaan unlock godheefi deebi'ee dhufee lookii godhee roon godhe garuu qabee gaafa harkisu eessayyuu naaf hin deemu jechuudha. Kanaaf dhufeessa kana unlock godhee ka'een gara kanatti butaa jechuudha. Dhufee iddoo kanatti immoo yoon look godhe ammas iddoo kana gara biraaf naaf deemuu danda'u jechuudha. Inni kun taask baarii keenya kan gochuu dandeenyudha. Taask baarii kiyya as fidadheen jira. Inni kan biraa taask baarii kana saayizii isaa guddisuu fi xiqqeessuudha. Isa gochuuf taask baar siitingii keessa galla. Taask baar siitingii keessa gallee dhufnee maal goonaa use small buttons isheetu kana yoo tuqne akkuma argitan kana taask baariin keenya mallattoo ishee baay'ee xixiqqaatteetti. Inni kan biraa immoo taask baariin automaatikaalii akka of dhoksu hide akka inni of godhu gochuudha. Kana gochuuf automaatikaalii hide the task bar the desktop mode kan jedhu kana irratti cuqaasna of dhokseera jechuudha. Gaafa fidee karzarii kiyya irra kaa'u qofa mul'ata malee of dhoksaa waa tokkollee of hin mul'isu jechuudha. Kun maal keessaayyuu taask baar siitingii keessa. Taask baarii keenya immoo karaa salphaa karaa biraas immoo gochuu iddoo kanatti fayyadamuu dandeenya. Ammaaf automaatikaalii hide kan jedhu kana irraan balleessaa jechuudha. Inni kan biraa mallattoowwan asirratti mul'atan keessaa searchii isa kanaa, koortaanaa warreen jedhaman warra calqaba kanarra galuu danda'an jechuudha. Isa keessaa search kan jedhu kun dhufee jira. Search jechuun mallattoo ishee asitti mul'achaa jirtu kanadha. Ishee dhufee hide yoon godhe mallattoon searchii asiin baddee jechuudha. Dhufee irra deebi'ee show search icon jechuun an danda'a.
Amma dhufee mallattoo Cortana jechuun hello Cortana. I can't connect at the moment. Try again in a little bit. Okay, Cortana jechuun akkasidha. Faana haasa'uu hin dandeessu jechuudha. Intarneetitti connect yoo gootanii jirtanii ofiisaaf search godhee sinii baasa jechuudha. Open my word Cortana. I can't connect at the moment. Try again in a little bit. Kun intarneetti connect hin taane waan ta'eef hin hojjetu jechuudha. Dhufnee cufuu dandeenya. Dhufnee immoo task view kana asirratti baasuu dandeenya. Task view jechuun hojiiwwan nuti kanaan dura hojjechaa turre akkaataa kanaan asirratti kan nu baasudha jechuudha. Okay. Inni kan biraa immoo show people on the task bar jira. Kunoo kanasitti nu baasa jechuudha. Hin balleessinaa. Kun task bar irratti wanta nu ba'u jechuudha. Inni lammaffaa akkuma suuraa asirratti ilaalaa turre keessaa inni tokko toolbaridha. Status barii deebinaa toolbars warri jedhaman toolbarsonni keenya maalirratti argamu task bar irratti warreen argaman ta'ee karaa harka mirgaa kana warra jiranii jechuudha. Isaan kun maal jedhamu? Toolbars jedhamu. Fakkeenyaaf asii dhufee toolbarsii kana bira dhufee yoon address kan jedhu kana dhuqe akkuma argitan kunoo addressii kana dhufee asirratti naa baasa jechuudha. Addressii kana keessaa fakkeenyaaf C jala deemiitii D jala deemiitii picturesii naa baase yoon jedhe D jala deemee akkaataa kanaan picturesii naa baasaa jechuudha. Akkuma kanaa C jala deemiitii D jala deemiitii USB storage naa baase yoon jedhe akkaataa kanaan search godhee naa baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf D jala deemiitii D jala desktop naa baase yoon jedheen D jala folder desktop jedhu akkaataa kanaan naa baasaa jechuudha. Kun maal jechuudha? Toolbarii keenya irratti akkaataa kamiin akka adreesii fayyadamnudha jechuudha. Adreesii amma adreesii kanarraa balleessu waa biraa searchaa godhu toolbarii jala dhufee maaliin godhama immoo desktop akka naa baasu godha. Kana jechuun desktop gaafa asirratti kilik godhe kallattumaan waan an desktop irraa qabu naa banii jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e immoo toolbarii keenya irraa dhufnee desktop kana dhoowwinee kan barbaannu new toolbarii keenya asirratti uummanna. New toolbarii keenya keessaa D jala seennee kaanee D jalaa PDF books jedhee select folder yoon godhe PDF books kan jedhu asitti naa baasaa. Gaafa xiyya kana dhugu kitaabota PDF ani as jalaa qabu akkaataa kanaan naa baasaa jechuudha. Okay. Irraa balleessu. Inni kun toolbars warra nu jennuun jechuudha. Akkuma argitan toolbarsii alagaa waadanuu jira. Inkaartaan illee jira. Erga wantoota amma kanaa jennee inni ittaanu maal ta'a? Status bar. Inni ittaanu status bar jedha. Kaayyoon barnoota keenya har'aa tarmiiwwan kunneen arfan yerootti nama jala wal dhaaman waanan arguufidha. Inni ittaanu status bar jechuudha. Status jechuun akkuma waliigalaatti statusidha yookaan immoo situation seennu sanadha. Walumaa galatti status bariin screen irratti argama otoo hin taane desktop keenya irratti argama otoo hin taane applicationota irratti argama. Fakkeenyaaf applicationii kam isiniif haa banuu? Applicationii notepad jedhamu kana isiniif haa banuu. Applicationii notepadii keessaa task barii irratti aanee bariin biraa ni jira. Bariin kun maal jedhama? Status bar jedhama. Fakkeenyaaf UTF kun gosa tekstii kan fayyadama. Dhibbi kun saayiziin isaa hagamii? Kun immoo statusii laayinii meeqarra jira? Line 1, line 2 akkuma asirraa argitan line 2 colon 1. Gaafa gad dabarsu line 3 colon 1. Gaafa gad achi buutu line 3 colon 3. Kun maal ibsa jechuudha? Statusii waan kanaa ibsa jechuudha. Kanaafuu baariin ishiin dura sitti argaa jirru kun maal taate jechuudha? Status bar jedhamte jechuudha. Fakkeenyaaf cufuu nan danda'a. Dhufee view kan jedhu keessa galee status bar kan jedhu kana yoon cufe
kun asirraa badee jira jechuudha. Fidee itti deebisuu nan danda'ama. Status bar naa deebi'ee jira jechuudha. Status bar jechuun walumaa galatti kana jechuudha. Appilikeeshinii irratti mul'ata. Appilikeeshinii biraallee bannee haa ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf VLC Media Player. VLC Media Player yoon banu fakkeenyaaf viidiyoo tokkoon banaa VLC Media Player kanarraa akkuma argitan VLC irraa Media Player VLC baneen jira. VLC kana jalaa kunoo sarara calqabaa tokko ni jirti. Inni kun status bar jedhama. Statusii keessaa inni tokko voice dha. Voice agam qaba kan jennu statusii waa sanaa ibsa. Akkasumas dhufnee isaan as jiran kun statusii waa sanaati. Fakkeenyaaf isaan kana effektii waan sanaa irratti hojjenna yoo ta'e statusii waan sun keessa jiru ibsaa jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee keenya irratti effektii uumna waan ta'eef statusii jedhama walumaa galatti kun. Kanaaf status jennee kan nuti sarara ishee kana waamnuuf jechuudha. Sarara taaskii baariitti haanee appilikeeshinoota irra jiru. Keessa beekannoodhaan appilikeeshinoonni kalaqaman marti isaanii status baarii of jalaa qabu jechuudha. Appilikeeshinoonni status baarii of jalaa qabaatu. Inni itti aanu maalidhaa? Taatil baariidha. Taatil baarii jechuun immoo akkuma nuti beeknu taatil kan jedhu irraa dhufa. Fakkeenyaaf viidiyoon dura isinii baneetu argitanii My Pro jedha. Kanaafuu sararri gubbaa dalga akkas dheeratee jiru kun immoo maal jedhama? Status title bar jedhama jechuudha. Title bar jedhama. Isaan asirra jiran kun. Kan asirratti nuti argaa jirru immoo itemota. Title bar items jennee waamna afaan Ingiliffaatiin. Itemota title bar irratti argaman yookaan immoo taabota jedhamu isaan kun taab. This is another tab, this is another tab, this is another tab. Isaan kana taabii jennee waamna. Taabiin kun immoo itemota title barii keenya irratti argaman jechuudha. Garaagarummaan wantoota kanaa isinii galeera jedheetan yaada. Ammas illee notipadii keenya duraarallee jira. Fakkeenyaaf title bar jennee gubbaa kana maal jedha? Taayitilii hin qabu jechaa jira. Akkuma argitan asirraa untitled jechaa jira. Otoon barreeffama kana save godhee otoon barreeffama kana save desktop irratti tutorial otoon tutorial jedhee save godhee kun dhufee maal ta'a jechuudha? Tutorial jedhee save naa ta'a. Kun maal ibsaa? Taayitilii ta'uu isaa ibsa. Kanaafuu this is called a title bar. Wantoota kana fakkaatanidha. Wantoonni iskiriinii kompiitara keenya irratti argaman wantoota confuse nu gochuu danda'an arfan warri jennu task bar, status bar, tool barii fi title bariin wal sin jalaa dhabuun qabu jechuudha. Isaan kun baarota warra jennuun baar jechuun immoo walumaa galatti sarara itemii wayii ofirratti qabatu jechuudha. Akka kompiitara keessatti barnooti keenya guyyaa har'aa asumaan xumurraa. Barnoonni kun yoo isin tole ta'e akkasumas chaaneelii kanarraa barnoota akkasii gara fuulduraatti argachuu kan barbaadda yoo ta'e if argantee subscribe gochuun hordofaa. Waan hordoftaniif galatooma. Yeroo gaarii.